ሱርና የኢትዮጵያ ደላላዎች ማለት ነው ቡርጂ ከሊፋ ጋይዳችሁ ካምቱ ዱባይ ምናምን ስትሉ ሰምቼ እኔ ነጋኮዳ በከጅርቴት ነገኝ ዋቃስኒ ፋባየቱ ቪዲዮ ኮ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ጎዱ እንደገትና እንሰን እንጀዳ ኤጋኩማ ቤከሞ ቡሌኝ ወንከኛ ሰዓቲ ከነ ከሰቱ ገረብየ ዱባይ ዱፋ ጅራኒ hala kanaan bareedanii dhufan jechuudha caammaan adii surreen adii akkasuma bakka shaantaan styliin deemicha isaanii adda ta'anii gaafa bakka hojii gaan kinoo hala kanaan dabqa ofirraa micciiran jechuudha keessa darbee amma caammatti isaan guutu gaan jechuudha hedduu nama gaddisiisa biyya Dubaay dhiirotaaf baay'ee ulfaata akkasumas immoo hojiin dhuftanii hojjettan murteessadha jechuudha namni kaayoo qabu tokko kufu malee hin ka'u makara hedduu keessa darbaniiti kan bakka yaadan gahan waayyaadhan argachuu kan danda'amu jechuudha garuu immoo dhugaa dubbachuuf tanan isin gaafa biyya keessa teessanii qarshii 400 qarshii 300 kaffaltanii too dallaaladha gaafa dhuftan waanuma salphaa isinitti fakkaata waanuma bakka urjii kalifa faa hojjettan isinitti fakkaata haala kanaan kan isin bareedanii dhuftan shaantaan adiidha caammaan adiidha siditti jettanii tamma kanatti amma baasii meeqa baasaniiti kan biyyattii tana galtan jechuudha kan dallaaladha kaffaltan malee jechuudha indoo kan dallaaladha kaffaltan san carraa hojii tokko banattanii jiraachuun hin danda'amu hojjechuun hin danda'amu meewaa qarabbi gaafaas geessanoo siqaayin meeqatu jira kinoo gimalaa jalaa qoshaashana tsaddaama aduu kanaan jechuudha ashawaan oolama gubaa aduun achi gannama gubaa hedduu ulfaata dhuguma dubbachuuf taanan keessattuu dammoo ijoolleen keenya jechuudha shabarran gola madaamii jirtan kan obboleessa keessan abbaa manaa keessan firoontan keessan fidaati jirtan jechuudha piliis itti yaadai haala hojii namni sun maal akka hojjetu hojii mijeessa fiiti fidaa malee zim jettaniituma bakka as dhufuu bichaa asuma haa dhufu jettaniitoo dallaradha birrii kaffaltanii fiddanii asitti ijoolleen asaqaayyayina dhugaa dubbachuuf biyya Dubaay yoo dhani gaafa fooqiidhaan waan gaxarii qabdu fakkaattu waan owa qabdu fakkaattu waanuma bakka waanuma fooqii sanirra zanaafataa dhani hojjetanii oolan isaanitti fakkaata garuu miti dhuguma dubbachuuf kanaa gaxariin ishee ashawaa bichaa kan hillim jedhe barahaa nutu akkanatti gola keessa mana keessa jechuudha iisii sa'aatii 24 qabsiifannee hojjannee jiraachuu hin dandeenye sababni isaa oon isaa akka malee waan ta'eef jechuudha kanaaf please nuyi kan ijoollee kana fidaati jiru waan ta'eef ijoollee kana qarshii itti baastanii fiddassan carraa hojii huuma fi biyya isaanii keessatti hojjetatanii haa jiraatan fiddanis taanaan dammoo iddoo mijataa bakka akkanatti siqaayin isaan hin qaqqabne haala mijeessatii fi fidaa dhugaa baay'ee tokko nama gaddisiisu haala kanaan bareedanii dhufanii oggaamma bakka waan biraa fakkaatanii tooyi akkasitti intini jedhani ijoolleen keenya immoo ijoolleen dhiiraa adagaan danda'an rabbi adagaan danda'an dhuguma dubbachuuf taanan akka nuti shabaran namoonni feetis ta'u mana keessa oolla waan hundumaayyuu yoo minaan namnillee bishaan dhugaatii akka teeteetti jiraanna jechuudha isaan garuu ala keessa aduudha beeluudha dhoobuudha baay'ee isaanitti ulfaata gaafa airportii keessa akkasitti bakka shaantaa qabatanii shirbittiin jedhanii tashalashiran kan isaan bakka jechuun bakki hojiin isaan deemanis rabbiihu bakka waar hin jirre bakka oon hin jirre bakka bakkuma bareeda isaanitti fakkaata kanaaf please waliif haa yaannu maaliif wal miina maaliif ijoolleen kunarra birrii baasanii fidanii dhufanii asitti kan hojii dhabee too'i gubatu meeqatu jira kan hojii dhabee rakkatu baay'eetu jira dhuguma dubbachuuf taanan isaan kana